جغاري غلطك يا إلهي دكاكيتين الرقين يا رب الحمد لله دكاكيتين الرقين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورني أمانتا براتس الشماعة هركبوني أكم لقيك أبو فيا كسني بقي وزراتني سني جنا ورني channel هاشية أوروتو بيجلا ترمتا عندي سنو بقي نجنا كبرتني بقي فيا نا كبرتني سني جنا نجا من ربي كرمون كرني بقي بسنجر تنتي يسنجر حاجراتو سني جنا wanti hadda dhufee fi qinsaa bareedu firoomsarraa fudhannu wayii isiniif himuuf dhufe jechaadha. Qinsaan tuni wanti isin irra qajeelchitu tokkoffaa immoo yoo nama miite yookaan gaafa ammootu gaafsan fayyaa qabdaa nama miita gaafa tokko ammoo miidhamni ati nama miite sun sirra gahuu danda'a. Eega miidhamni sun sirra gahee hoo dawaa akkamii argatta? Nama san dhiifama gaafattee dawaa argattamoo لكي دا يوكا نما نيتي وكتاي هاغا نما سديفا مغافتتي دوا ارغت طالات جيتش جدوتك انسا بريدو اكام بروم سرا قبن رافو دنوي اسني قبدي دوفجا انسان ديرتو دا نمچه توكو جرا انغبابسيت ما سينيما وما سار سينيما رچا نمچه توكو جرا جدن سبن دوراني كيس namichi kuni duraani nama qabeenya qabu hin turre jecha. Eegasi namichi kuni abbaa qabeenyaa ta'e fooqii ijaarate. Eega fooqii ijaarate nama rakkataa wayitu isa bira galaa ture. Ollaa isaa galaa ture jecha. Ollaa isaa galaa ture kana nama kana intala wayiti ijoollee yatiimaa guddifti siintu ijoollee yatiimaa guddifti yeroo baay'ee namni keenya maali nama hiyyeessa kan waan duroomatu isatti hin fakkaatu namni rakkataan kun waan akka isaa sanitti duroomatu isatti hin fakkaatu jechuudha yeroo baay'ee akkasii kan kun ammoo ta'u hin qabu addunyaan tun olii gadi si duroomachuu dandeettas hiyyoomachuu dandeettas ati ammoo fayyaa rabbi sii kenne taanaan nama hundaa jaaladhu nama hundaafuu ilaalcha tokko qabaadhu jechuudha. Kanaafuu eegasii namichi kuni namitti tana jecha maal godhe inni kun abbaa qabeenyaati mire abbaa qabeenyaati isii tana bakka sanii ari'ee jecha maaliifre humna qaba qabeenya qaba isii tana kaasuu qaba jecha jiruufi isii tana daa'imman waliin achi ari'ee boochisaa booyaa waxxee keessa galtisan isiinuu waxxee miti wanta akka sharaa wayii keessa galti boochisaa achi ari'ee jechaadha. Gaafa achi ari'ee hin deemte haga atti innillee achi ari'ee jedhe isiin haga deemtee deebiti jecha deemtee deebiti oduma deemtee deebitu gaafa kaani oduma akkasi deemtee deebitu warri amma fakkeenya mana ijaarullee jechaadha namichi kun mana kenne kanallee jechaadha maal godhanii isii tana maraattuu si'anii jechaadha maraattuu si'anii ari'aa turan jecha kanaafu gaafa kaani isiin deemtee akkasittuu baqa deddeebitee homaallee khalaasii homaa hin arganne miidhaa isii ragaye malee homaa hin arganne jechaadha booyaa lixxe jecha gaafsa harka rabbii jala ol qabdee maal jette hasbunallahu wa ni'mal wakiil kun dubbii hamaadha gaafa namni si gaafa gaafa dubbii tana jette gaafa rahmaanii kee irra of keette rahmaan ammoo si'ii zollomamte si'ii namni zollom du'aa hinte atamtama fuudhamte jecha subhanallah yooma san kaa isiin tuni yatiima guddiftii rakkattuudha du'aayinii fuudhamte namichi kun ture harki isaa dhukkubaafiti harki isaa kabitaa kun dhukkubaa dhufe mana yaalaa dhaqaa dhibee hin argatu bakka fedhe dhaqaa dhibee isaa hin argan gaaf tokko deemee sheeka bira dhaqe sheenni kuni nama
ziirii wanta garagaraa namarraa hiiku ture. Sheeka kana bira dhaqee nam sheetichi kun nama jabaa rabbii nama jabaa jedhamu ganda san keessatti. Eegasi sheetichi kun homaa guyyaa sadiitti qara'ee irraa hiikamuu dide jechuudha. Irraa hiikamuu dide eegasi yaa sheek ati nama jabaadha maaliree dhibee kiyya kana hagammaa argine man dhibee kee arguu hin dandeenye jedheen. Maal jedhee isheen kun mana yaala dhaqxee dhaqe bakka kan dhaqee bakki ani dhaqin hin jiru yaa sheekadhe garuu waa takkasii himuu jedheen. Waan namni isiniin jedhe yeroo saniifillee hojiirra oolchuu baattan laala ani wanti namni naan jedhe kuni ana ilaalfataa laata nama hin tuffatina hubadha jechan isiniin jedhe gorsan isiniin jedhe fudhadha. Yoo hojiirra oolchuullee baattan guyyaa tokkoof isin fayyada. Namichi sun akkaan amala qaba. Eegasii garuu oduu amala qabu waa hubate jecha waan sheetichi sun jedheen keessa hubate jecha. Sheetichi kun maal jedheen yaa obboleessa kiyya ati wayi nama zulumtee jirta wayi nama miitee jirta mee uf yaadadhu nama san dhiifama gaafadhu jedheen. Eegasii lakki jedheen dallanee lole jecha namichi kun. Lakki annama nama miidhuu miti lakki annama jedhe jecha. Ati yeroo saniifi yoo jecha badaa isin jedhan si dhagahamuu danda'a. Garuu hoo jechi sun si ilaallatuu danda'a. Uf duuba deebi'ee wayi jechi kun na ilaallata laata wayi rakkoo qabaadha laata dirqama fudhachuu qabda. Eegasii ammootu namas hubachiisuu qabda jechaadha. Kanaafuu odoo waan namni si gorsa hunda hojiirra oolchi jechuu biyyan taane garuu hoo haga tokko si fayyaduu danda'a jechi nama. Kana isiniin jechuu barbaade. Eegasii namichi oduma loluu fudhatee deemee ani namitti takka miidhee jira. Gaaf kan deebi'ee sheetichatti deemee namitti san bira dhaqee dhiifama gaafate. Dhiifama gaafatee jennaan harki isaa ka mana yaalaa meeqa dhaqee dawaa dhabee itti quraanatti qara'amee uumaa takka fayyuu dide namichi sun ammoo du'aa gootee fi isii kan miidhe san daran isii kenne qabeenya isii kara isii kenne gaafa san waan jette isiillee itti himtee eegasii ammoo isiin du'aa gootee fi harki namichaa fayyee jecha. Eegasii sheeticha deebi yaa sheeqa jecha ati naan jette dhugaadha garuu an aarii sitti dallanee jedhe. Jarjarree yeroo baay'ee waa dubbannas ta'e dogongora keenya san ammoo deebinee yoo sirreeffanna ta'e bakka guddaa gina. Dogongora keenya san ammoo yoo akkuma aarretti tifumna ta'e yoo akkuma aarretti namatti kaana ta'e jibbamaa deema. Kanaafuu wanti kun maalirratti argisiisa wantan isinuu keessa hubattanii ilaaluu dandeettan. Tokko nama gaafa miinee nu miidhamna jechuu qabna jechaadha. Keessattuu nama rakkataa. Lammaffaa namni yoo namaan jedhe hubachuu qabna moo itti ka'uu qabna. Kana hubachuu qabna keessatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Nagarraa tura. Allah mooticha gaarii galatake yaa ilaahi dika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye yaa